Akkuma beekamu uummanni Oromoo jalqabumarraa kaasee afoolaan waan ilmaan isaa dhaalchisu qaba. Afoola afaan Oromoo keessaa immoo hiibboon isa tokko. Hiibboon Oromoo biratti afoola baay'ee beekamaa fi kan galgala eegaloon galanii booda maatii fi ijoolleen wal gahanii bakka tokkotti taphaan ergaa waliif dabarsanidha. Innis bifa gaafiif deebiitiin yoo ta'u, tokko gaafataa tokko immoo gaafatamaa ta'ee dabareedhaan kan taphatamudha. Artisti Leencoon immoo maaliif hiibboo jedhe laata? Mee jechoota walaloo isaa tokko tokkoon gadi qabnee haa ilaallu. Seenaa meeqan seenaa ragaan dhabee deebiinaaf malu gaaffiidha dubbiin koo har'as dur ennaan akeeku. Jalqabbii walaloo sirba kanaa irratti wanti inni gabaabsee kaasuu barbaade gaaffii hiibboo jedhuuf deebii sirrii na amansiisu argachuuf goda seenaa isa kaman seenaa icciitii hiibboo duuba jiruuf deebii sirriin dhabe. Har'arra taa'ee isa kalee hiibboo jenneef yoon yaadu gaaffii natti ta'a jedha. Isuma dhugaa hiibboon maaf taphatama? Icciitiin isa duuba jiru hoo maali? Taphaaf jennee hiibboon hiikne, hibib jennee ijoollummaa qabne, gadi qabee dubbii tana yoo ilaalu maal ta'a fedhiin itti aanu? Taphaaf jennee icciitii hiibboo duuba jiru kan nuti salphaatti biran geenyeef gadi teenye jalaa qabnee yoo hibib jennu gadi qabee yoo ilaalu maaluma narraa barbaadeeti? Fedhiin gaafataa maali? Maaf hiibboo nuun jedhe? Taphni gaafa ijoollee hiikkoon isaa naaf hin galle ijaa fi qalbii irraa na oolcha. Ana abboorran beeku waan afoolaan qeequ beekaa fi hayyuun waa gumaacha. Hiibboon ijoollummaatti taphannu hiibboon hiikni isaa maali? Icciitiin duuba isaa jiru ifa miti na of kolchaa jedha. Asirratti ana fuula keeqaan jiru hayyuu afoola kana nuuf kalaqan ciigoo tapha kana duuba jirutu naaf hin galle malee hiibboon fokkuudha sirrii mitiin taphatinaa isiniin jechaan jiru jedha. Hayyoota kalee taphanuuf uuman caalaa hin beeku icciitima isaatu na jalaa dhokateef malee akka waan jechuuti. Hiibboodhaaf hibib jennee gaafa deebii dhabne biyya naaf kennii hoo maaltu fide? Tapha yaadaa sammuu waan shakkuuree namu galma gaafataan hiibboon hede. Asirratti gaaffii isaa addan kunne inuu cimee waan tapha keessa jiru waan dhuguma gaaffii namatti ta'u gaafataa jira. Hiibboon tapha sanuu tapha galgala irratti yeroo dabarsuuf taphatamudha. Hiibboo keessatti gaafataan gaafatamaa gaafatee yoo deebii wallaale gaafataan waan fedhe akka kennuuf isa gaafata. Yeroo baay'ee immoo kan gaafatamu biyya naaf kenni jedha. Gaaffii tokko waan wallaalteef akkamitti wanti biyya gahu kennama? Leencoonis kanaaf deebii sirrii icciitii hiibboo duuba jiruun dhabe jedha. Yoo gadi qabanii ilaalan ammoo dhuguma gamnooma gaafata. Sammuun yaadee hiibboo deebiin isaa laayyootti hin argamne gaafatee yoo biyya fudhatu salphaa miti. Kanumaan waan shakkuuree namuu jedhe dhugumaan nama shakkisiisa. Xiinxala barbaada. Yoosiif gale deebiin koo beeku nan badhaasu maalidha bu'aan koo? Fedha gaafataadha. Mee akkamitti ilaalte biyya keenyaaf laadhu yoo deebii wallaalte? Dhugumatti waan nuti gadi qabnee ija qalbii qabduun ilaalin Leencoon gadi qabnee akka xiinxallu nuuf akeeke. Hiibboo gaafatamtee yoo dhabde biyya kennita, yoo argatte immoo badhaasni argattu hin jiru. Kanaaf waan badhaasa hin qabneef maaliif ofirraa waa dabarsitee kennita? Kuni gaaffii nama hundaati. Beekatu wallaala beekumsaan madaala isa laatteef dhiise kan fedhe sisaama. Asirratti wanni hubatamuu qabu agafeete beekaa taatus beekumsaan gaafa madaalamtu waan addunyaa kanarra jiru maran beektu. Kana jechuun hiibboo gaafatamte hundaaf deebii laachuu hin dandeessu. Gaafataan biyya yookiin waan sirraa fudhachuu hedu cimee waan ati salphatti argachuu hin dandeenye si gaafata. Biraayin ol ka'a naman gaafadhee si deebisaan hiibboo keessatti hin taatu. Gaafataanis siif hin ayyamu. Sababbiin isaa waa sirraa barbaada waan ta'eef irrattuu dhabdee waanuma qabdu keessaa kana fudhadhu yoo jetteen yoo garaa isa hin gahin isaati kenniteef dhiise kan ofii barbaade kana malee siin jedha. Atillee aguma wallaalaa deemtuun onaa deemta. Handhuuraa abboodha lafumaa ol kaane biyya meeqa ormaaf tapha keessa laanne. Biyyimmoo waan salphaa miti. Dacheen waan marabaatti. Waan hagana gahu biyya handhuura keenyaa fi abboon keenya itti awwaalame sababa hiibboo qofa biyya meeqa dabarsinee kennine. Ammas itti fufe hiibboon icciitiidha. Fageessii hubadhu. Ani tapha hiibboof biyya kiyya laadhu. Asirratti kan hiibboo sirritti galuu fi baatus wanti galeef tokko jira. Innis hiibboof jedhee biyya ayyoof abboo isaa dabarsee akka hin kenninedha. Dhugaadha hiibboof jedhanii biyya dabarsanii kennuun biyya gurguruudha. Hiibboof jedhanii biyya ofii dabarsanii kennuun immoo fafa. Dinqa seenaa meeqan seenaa ragaan dhabee deebiinaaf malu gaaffiidha dubbiin koo har'as dur ennaan akeeku. Taphaaf jennee hiibboon hiikne hibib jennee ijoollummaa qabne gad qabee dubbii tana yoon ilaalu maal ta'a fedhiin itti aanu? Tokko gaafataadha, tokko deebisaadha. Miira dorgommii deebii dhabe nu fakkeesse gowwaa biyya laachuun ormaa gaafas taphaan kan jalqabe. Hiibboo keessatti gaafataa fi gaafatamaatu jira. Inni tokko gaafataadha, inni kaan deebisaadha. Asirratti gowwummaan keenya tapha yookiin gaaffii wallaalleef biyya dabarsinee ormaa laachuudha. Gowwummaan keenya hiibboo tapha se'uudha. Taphuma tapha keessa biyya laanne. Gaafataan yoo hundaa labsee olaantummaa siyaasaaf dhoksaa dinqallaba karaa kootiin shittoo karaa
keetiin cittoon hiibboodha mataan isheetu sabam. Yeroo baay'ee hiibboo keessatti namni gaafatu sun olaantummaa qaba. Sababni isaa hiibboowwan dhokatu kan deebiin isaa salphatti hin arganne gaafata. Gaafatamaa deebii dhabee irraa waa funaana. Duuba garuu icciitii dhoksaa mataa ofii kan hiibboo gaafateef qaba. Kanaaf siyaasaaf dhoksaa jedhe innis maaliidha yoo jenne nuufis icciitiidha. Laalimee xiinxalimee dabam kan kenniteef gahuu didee yoo dammaan ofirraa qabuu baatte ittuu bahee kan miirri gadaantummaa akkasitti dhagaamu of sitti urgeessa si ammoo jechaan si ajjeesa of jajaa si ammoo jecha badaan si jaji'a. Kanaaf karaa kiyyaan shittoom karaa keetiin cittoo jedha. Haga dursitee dammaan si qabe jettuunitti of sirratti faarsuu fi si arrabsuun dhiisu akkaati mataa ol hin qabannetti dhukkee sirraa kaasa. Kanaaf hiibboon matama isaatiifuu hiibboodha. Nam beekaa foolli nuuf beekumsa gumaata humna yaadachuudhaan nu cimsa dhaloota. Ijoon isaa sirratti cimina hiibboon qabu ibsa. Hiibboon beekumsa gumaataati humna dandeettii waa yaadachuu nutti hore dhaloota qara. Kanaaf icciitiin isaatu naaf hin galle malee ani hiibbootti asii ol haasa'uu barbaadeetii miti jedha. Hiibboo taphachuuf gaafuma gadi teessu biyya keenaaf laadhu falmadhu dandeessu kun immoo gorsa. Hiibboo gaafa taphattu dammaqaa akka taatu waan hiibboo duuba achi asitti dhufuuf akka ati waan qabdu mara hin miineef yoo inni biyya naaf kennisiin jedhe didii falmadhu. Kana jechuun biyya kee dabarsitee hin kennin waan biraa waan salphaatti kennamutti geeddarsiisi akka waan jechuuti. Gorsa bareedduudha. Hiibboon icciitiidha. Fageessii hubadhu ani tapha hiibboof biyya kiyya laadhu. Dhumarratti hiibboon icciitii akka ta'eef gadi fageessinee yaaduu akka nu gaafatu nuuf dhaama. Ittuu dabalee tapha hiibboof jedhe biyya ofii akka dabarsee laanne nutti hime.